Anaaf sabboontu ka wal beeknu Feesbuukii hiriyaa korratti na agartee waggaa 3 ta'a almost. Kana wal dabarsiisii ምናምን jettee hiriyaa tokkotti himtee request na ergitee nan deebisee fi haasa'uu jalqabne jechuudha. Anaaf ishee almost yoo baay'atee ji'a 2 yookaan ji'a 3 kan inni friend taanee turre jechuudha. Just akkuma nama tokkotti naasofna turre. Anamma waa'ee viidiyoo Roobeeraatu post godhee namatti ergee naam jedhu dhugaa rabbiti yani maal jedhee kan dubbadhu yoon beeku nama waan akkasii godhus miti har'a galgalan dhagee akkasinnaan sabboontu maa'inni waggaa 3 asitti guyyaa tokko waliin haasofnee hin beennu chaatii walii goonee hin beennu hin dhaabne haasama walii jechuudha. Waggaa 3 keessattiin edda galgala isheetu naa barreesse iyyuu malee Roobeenaan jettee wayyeenaan viidiyoo kun namatti ergiteetti viidiyoo maali akkas kunoo viidiyoon messengeraan namatti ergamaa jiraatti ani viidiyoon namatti ergeen qabu an nama akkasii miti na beekta sirriitti nama akkamii kan ta'e sirriitti na beekta maal godhedheen viidiyoo kee namatti ergaanii ani jiraachuu makeeyyuu waggaa 3 guutuu jiraachuu keeyyuu Feesbuukii irratti si argeen beeku jiraachuu keeyyuu yaadadhanii inkwaa waggaa 3 booddee taa'ee viidiyoo kee kana post gochuu mitiiti. Dhugaama jiru haqquma jiru yoon isinitti himemmoo jechuudha. An guyyaan jalqaba sabboontu eenyu akka isheen taate bare viidiyoo isheen nama biraaf ergite namni natti agarsiise viidiyoo sanan argen jalqaba. Maaliif akka isheen akkas goote hin beeku viidiyoo nama 2-3 ergiteetti kan ija koodhaan argee jechuudha. Amma immoo kun hon jedhamee maqaa namaa balleessuudhaaf wanta hin godhinitti an nama kabajamaatii guddaa qabu keessatti hin guddadde isheenis sirriitti na beekti hiriyoonni koo na beeku jechuudha. Waan kana waan hin godhe hin qabu. Namni immoo Roobeeraatu viidiyoo kana natti erge Roobeeraatu viidiyoo kana karaa meessenjeriidhaan sheer godhe jedhu jiraannaan immoo kun olaam laayivii irra dhufee abbaan jiru haasa'uu danda'a jechuudha. Na baay'ee nama aarsa callisanii akkasitti maqaa namaa balleessuun sirrii miti. Ani isheetu na gaddisiise baay'ee kan koo maqaa yoo badees rakkoon gite abaluufi asheetu na gaddisiise amma samaalee barreessaaf hin ture kunoo na dhagaarti sabboontu aniin jedheen ani dhiiradha. Waan fedhe yoo ta'e situ na gaddisiisaana maqaan kee keessatti ka'umsaa baay'ee nama gaddisiisa kunoo naan immoo maqaa koo Feesbuuk irratti akkas jedhanii poost gochaa jiru. Kanaafiyyuu abbaan dhugaa kana Roobeeraatu viidiyoo kana natti erge Roobeeraatu viidiyoo kana sheer godhe jedhu jiraannaan murtoo barbaachisaa ta'e karaa keessanii wanti jechuun waan barbaadan gochuu dandeenya. Kee ba'u garuu ati shamaraa siif rakkoodha jedhee yoo viidiyoo kana yoo maallaqa sanaan galchine siif viidiyoo kana gadhiisuun danda'a jedhee sitti dubbachuu isaa dhibba rabbiif amantaa amantutti kakattee ragaa ba'uu dandeessaa maqaa obboleessa keenya balleessuu osoo hin taane. Kakadheellee ragaa ba'uu nan danda'a. Maami ammas wanta tokkotu jira. Baay'ee itti fufi. Hunda dubbatu. Maammeeko qoy obboleetti maammeeko gaaffii adeemsa wanta siin jedhu maammi. Kakaa keessan galchiniiti ragaa gaafataa deemee ragaa barreeffamaa jiraachuu mala sagalee jiraachuu mala isheen ati maammi. Gaariidha sinis wanti jechaa jiru maaliif sitti fakkaate yeroo hedduu wantoonni bilbila kallattii bilbilli yoo gama siitiinis gama isaatiinis rikardi hin taane namni kaammeenyaaf tarii yeroo sanatti wal yaaduu dhiisuu danda'a gariin ashaatirri kan qabatu qabachuu danda'a tarii dhabachuu dandeessi amantaadhaa achi immoo wanti biraan jiru ragaan yoo jiraate jedhe jechuudha yoo barreeffamaan ta'e jedhe bifa barreeffamaatiin iskiriinshuutii qabda yoo ta'e jedhe jechuudha kontaaktii isaa wajjiniin ragaa quubsaa kennuu dandeessa yoo ta'e jedhe akkuma Mubaarak jedhee den qabatta hayyee akkasi viidiyoon kun osoo hin ba'in jechuudha isa wajjiniin gargar cittanii osoo waliin dubbisin hangam turtanii jirtu. Waggaa sadiif isaa ol ta'a. Tu waliin haasa'in.
Osoo waliin haasa'in waggaa sadii erga guutanii kaataniin boodatti mana Aleeksi Taayyeetti kan gastii irratti wal dubbiftan wal agartanii yoomi? Gaafa 20 dhufee na dubbisee, gaafa 21 na dubbisee, gaafa 23 kan tekstii isaa deebiseef. Ayyee inni akkas irratti dubbachuu jiruuf kan jalqaba dhuftee na dubbifte isiidha jechaa jira erga addaan cittanii kaatanii boodatti. Ati ammoo isatu na dubbise guyyaa 20 jechuun almost guyyaa 4 dura jechuudha. Ammas yaada wal faallessu jiranaaf qabaddaa namoonni dhaggeeffachaa jirtan. Hayyee erga viidiyoon kun bahe gaafii gaafatteen keessatti deebiin siif laate maali? Erga viidiyoon kun bahee namni viidiyoo sana dhufee natti himee maal viidiyoon akkasii akkamitti bahee naan jennaan daayirektiin viidiyoo sana guyyaa isaa wajjiniin eessa taa'ee nama ergee hojii waan hin beekuudhaaf daayirektii gara Roobeeraa deemee Roobeeraa gaafadhe. Yoon gaafadhu viidiyoo maalii naan jedhe viidiyoo akkasii akkamitti namaa ergiti atiin viidiyoon kiyya kan jiru si bira qofadhaan jedheen. Jennaan akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle si galee sagaleen hin erge jira jechuudha. Akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle garuu ana miti kan namaaf dabarsee erge telegiraamii kootu haakii ta'e malee an dabarsine jedhee harmee isaatiin kakataa ture jechuudha. Kan ammoo yoo wanti inni dubbatu jira. Ayyee galatoomi ayyee barreeffama isa wajjiniin guyyaa 4 dura waliif barreessitan iskiriinshuutii qooddee evidansiidhaaf Mubaarikii erguu dandeessaa waan atiif inni waliif barreessitan osoo dhoksaa tokko hin qabne jechuudha. Erguun danda'ee jira telegiraamii. Ayyee abdii. Erga viidiyoon sana bira jira jette viidiyoo na erga jette viidiyoon isaa bira jira obboleettii keenya. Ani viidiyoon isaa na bira ture an bilbila jijjiiree viidiyoo sanallee bilbila koorraa haqee an jireenya haaraa eegaleen jira si galee ilmi namaan dogongoraa wantoota hundi isaa dogongora akka ta'ee ganu badhee booda bilbila koorraa hallee haqee sammuu koorraa hallee haqee jireenya haaraan eegalee jira. Taateen sun waggaa 3 dura waan ta'eedhaaf kanaaf ani viidiyoon isaa naa ergee ture. Nagaru an balleesseera bira waggaa 3 guutuu kan qabatee taa'e isa mataa isaati si galee. Galatoomi abdii gaafii gaafatte maayir miyuutti godhadhu hayyee Roobeeraa eebbisaa irra qabdaa itti buufee eebbisaa. Mubee amma hundumtu haasameera anis gaa yaada kontinii godheen jechuun ofuma akkas gootee taphetta kana taphetta baaluun hin barbaachisu gara poointiitti deemna. Roobeeraa kabajaa bifa qabu hojii gaafachaa jirra. Poointii jiru ilaali. Roobeeraa jechuun ilaala amma keessatti eebbisaa yeroo tokko miyuutti godhadhu biliis wala dhaggeeffannu obboleewwan kun namoota gurguddaadha waan ta'eef wala kabajnu dhiifama naaf godhaati carraa hundi keessanuu carraatti fayyadamtu Roobeeraa yeroo dhufee Ela Roobeeraa malee ani akkasiyyuu haasa'uun barbaadu. Maammi na fichisiisal tokko nan xumura. Noo sin fichisiifnu dabaree qabaadhu obboleessa kiyya maaf jarjarta jalqaba haala gaariidhaan deemaa turte gaafii si gaafannuuf akka gaarii miira bareedaan dubbachaa jirta. Amma maaliif miira keessa galtaa maaliif xiqqoo aggressive taata obboleessa kiyya be respective. Hin aarini hangas jiru tasgabbeessii kabajaa bifa qabuun jechuudha. Nuti hariyoollee xiqqoo taanee jenne namoota gurguddoo jalatti hayyoota abbootii keenya jiru waan ta'eef xiqqoo sirna bifa qabuun haa ta'u akka namni karan taane si nu banneef jechuudha. Xebexebdaa jechoota hin taane fayyadamin si galee maaliif namni gara biraatti si fudhachuu danda'a waan ta'eef hanga danda'amuun haasa'uma sirna qabuun waliif haa deebifnu galatoomi afaan Oromoo dubbachaa jirra marti keenya iyyuu waan ta'eef jechuudha. Gaafii sila Mubaarik kaasaa jiru keessatti sabboontuudhaaf jechuudha. Atiin kuni waggoota 3 osoo siin argin jechuudha mucoo kana osoo hin argin waggoota 3 eegidda isii dhuma dhuftee karaa keessaa yaada naaf dhiyeessitee jettee turte jalqaba haasofte keessatti. Amma immoo isiin kan jechaa jirtu guyyoota 3 dura yookaan 4 dura almost December 20 jechuudha guyyaa 4 dura 24 waan ta'eef akka faranjootaatti gaafa guyyaa 20 mana Aleeksi Taayyeetti gastii isaa irratti argee wal dubbifnee akkamii jirta jennee wal dubbifnee kaanee Sambooda jechuudha jechoota tokko innumtuu osoo naa barreessu guyyoota 2-3 kana osoo deebisiniifin kaleessa deebiseefi jechuutti jirti. Yaanni ati kaaftuuf isiin kaaftu wal faallessaa jira. Viidiyoo almost atis akkasiif ergite akka isiinis siif ergite yaanni keessan karaan wal fakkaatu qaba. Kun immoo xiqqoo confusionii jidduu keenyatti uume waan ta'eef atiin kun waggoota 3 isiin argine jette. Isiin immoo guyyaa 4 dura mana Aleeksi Taayyeetti wal dubbifneerra jette. Amma sitti daballee gaafii kanarratti isa kana nu deebifta guyyicha ragaanuuf goota yookaan yoo sibira ragaan jiraate ragaanuuf dhiyeessita sibira ragaan jira yoo ta'e Mubaarik itti ergitu Mubaarik waan kana nuuf qulqulleessa icciitiidhaan yoo illee pablikiin godhamin jedhe waan isin walii barreessitanu jechuudha. Hayyee itti aansuudhaan immoo jechuudha. Atiin kun jechuudha waggaa 3 dura yeroo wal argitanu viidiyoo waraabdee ergasii ergitee kaateen boodatti viidiyoo sana harmee kiyya dhukkubaa jira. Maallaqan barbaada maallaqa naaf ergii jetteeni jennaan maallaqa hin qabu isiin sin jettee jennaan viidiyoo kee kanan publikii godha ani dhiira kiyya bahu rakkoo hin qabu ati shamara kee rakkoodha jechaa jirti dhageeffachaa jirta waan isin dubbattu wanti kun hangam dhugaadha ifa nuuf galchi galatoomi. Hayyee maammee koo dhiifama amma gidduutti jechaan fayyadamee fi gaaffii na gaafattee fi
Sirriidha kunoo maammeen Alex taa'ee jira laayivii kana hordofaa jira deeman yaada. Gaafa torban sanbata darbe natti fakkaata kitaaba waadaa Geetaachoo eebbisiisnee galla. Makiinaa koodhaan kottu nu faana galiin jedheen Alex kafaaloo faana galannaan kottu na faana galee jedheen hiriyaan koo Baacaa jedhamu jiran afaana waliin deemu jalqabne jechuudha. Isa booddee Alex laayivii gala. No jalqaba bilbila koodhaan laayivii galeennaan namni ilaaluu dide. Achi abbee kottu situ feemasiidha ati kan keedhaan galee jedheen kan Alexiidhaan laayivii sii galee haasaa taphachaa too deemnu munaanii request gooti. Gaafa munaa request gootee ergitu Roobeera abbaa manaa koo durii jirtaam naam jettee innaan eenyuun isheen abbaa manaa koo jettu kuniin jedhin gaafa fuudhee ilaalu munaadha. Indee munaa koo jirtaa akkamati maal wal jalaa banne jennee wal dubbisne. Amma akkanaan intini isaa steeppii isaa hammina yaade waan hin qabneef kana duraa duuba isaa eeguu dhiisuu nan danda'a. Isa booddee wal dubbisnee Alex faana deemnee laaqana nyaannee Alex mucaa biyya kodanaan jedhee namni hiriyaa koo turtee waggaa 3 dura haasaa turre amma garuu wal jalaa banne FB'n sheessi waan akka ta'e beekon argeen hin beeku jedheen normaali qulqullummaa jechuudhaan wanta amma asirratti haasa'amaa jiru kana naaf hintinidha. Isa booddee Alex faana deemnee laaqana nyaannee maal jennee walirraa adda baanee indoo miriyaa keenya waliin deemnee ilaalla jennee walirraa adda baane. Isa booddee guyyaa tokko booddee mokkas na yaadadhe. Sifu singacha Alex singacha ke singacha asjala fagatini. Mamme jennaan naan deebisne guyyaa lama na jedheen dhugaadha kun. Alex Jette soban qabu. Buusi nama buusi boodarra deebi'a interruptin godhina yaada isaa dhiifamuu beeku. Itti fufi dhiifama yaada jidduu seenuudhaaf Roobeera. Isa booddee haaya jedhee guyyaa lama barreessee fi naan deebisne jechuudha. Innaa gaamma gara poointii kiyyaatti gaafa nufu munaan viidiyoo kana gaafa naaf ergite. Viidiyoon kun akkana bira jiru beekti. An viidiyoo kanan gadhiisaa birrii naa ergii maaloodha ani maatiin kiyya jechuun asirratti akkas jedhee himuun barbaachisu ture garuu dirqama himuu waan hin qabuuf. Maatiin kiyya amma funyaan itti qabu qabeenya warri na beekan jiru as jala. Anis qabeenya dhuunfaa koo rabbii naa galatu qabeenya narra darbee eenyuun iyyuu jiraachisuun qabaa jechuudha. Ammunaadhaan qarshii naa Video kan gadhiisaa jedhee yaada gadi bu'aa akkasii nama laayivii kana nama feesbuukii kana irratti geggeessu miti. Qabeenya dhuunfaa koo kunoo amma barbaachisaa taanaan libree makiinaa irraa kaasee amma kaartaa manaatti kunoo amma sammaa jechuudha viidiyoodhaan waraabes sin laayiviidhaan sin hordofsiisuu nan danda'a jechuudha. An nama munaa irraa qarshii kana nyaachuudhaaf viidiyoo ishee poosti godhuu miti. Ammayyuu taanaan immoo munaani viidiyoo baay'ee namaaf ergiti. Qullaa ishee nama biraa bukkeetti argee beekan. Viidiyoo kan kana caalu xiqqaa dheeraa kan dheeratu kan sirriitti fuulli ishee mul'atu argee beekan viidiyoo biraa. Muna wanta biraa ofumaa dogoggora biraadhaan mucaa kanatti akkas na godhe jettee shakkii biraa keessa seentee Roobeera